kana namni baay'een nan daawwanne ana namuma dhibba tokko namuma dhibba kuma torbatu gizee si qabaa jira shabaka ammoo mee wallaayidha ay samoona kan networkiin akkasi koppilink naa godha koppilinkiidhaaf na qaba بدرية أعوذ بالله أنت ما كان كونتاني نوامين إن أنت نكبارا قوي واي فاي نسنا نساتي كوسي غركي يتثبتين فا واي فاي بالبلها رانين قدبتي والله بالبلها نمني والله انجر اسي بنام تجرتي أسرع ما قد بيقول أتعرضتي آخر رسالة فيتري مسكو فكات تارا ما لنتي مسكو مك أنا ما تيم نشكر الله مسكو فكات مسكون مكانا ما تيمي مسكون بايه جرا بيا كينيا انو تسيبتي امس نكباراني تركينا همامي ما لكارك اسني جميع ورساتي قدمي يفرمج ابي افوتنا جدي وسوهن هبتين سيزلمي تري فمناف قدي جت جالتو محمد ربي دي فمسي فغدوان دي فمسي غديرا والله ان دي فمسي غديرا باي زوي ان نمنك كان كوتي دي فمتي امانو جرا الدنيا كنرا والله ان دي فمتنا نمنا والله توكو كونغرو ورسل دي مينا عرب سغوتون انسان سنين جدي ورب الكعبه ورنا نغنيدا اي والله اما جالتو محمد بيكتودا nama sammuu qabu nama bilchaata nama fageessee yaaduu danda'utu dhiifamatti amana amma sen dhiifamatti amantii bakka na arrabsite ani sin argine garuu rabbi si argaa rabbi si firrat sodaatti na zollomte waa si ngeenye garuu dhiifama na godhe yeroo sinaan jattu dhiifama godheef bakka wanti dhiifama caalu hin jiru ka wanti dhiifama caalu hin jiru dhiifama wanti caalu hin jiru addunyaa kanarra مالي في عندي فهمتنا أنا منا كم مرما في الرباسي كنا في مسكو فكاتار تجعلت فكاتار تناجتني بايزوي ونكوني باي ينجال الدوان كسي إجنا ماتي فين كار دير في لايبي نجيب سيس وان كانوا فدنا نجدا إجنا ماس أستغفر الله أنا تو لأن جرو سنتين فرد والله Berarti artinya sih senitin pada dukun wana kasih sinar sanin beka, kuno berapa sih? Karena misku fakat tenan jadi artu ada. Garu wanita tiga na bayin jalan adalah, isi kan hari tadi lah. Wah itu kun jalan dani, wana kasih kan. Wiyya tokko karaa irratti si argeetu ma dhiifama si gaafadha insha Allah. Wayi sanuu nama kaayiroo jiru ati. Wow. Kaayiroo nama teessee naqeeqxee gaa rabbii jedhiiti namni kaayiroo taa'ee naqeeqeen jiru takkaa jiru isaa keessatti. Namni kaayiroo keessa taa'ee naqeeqes ta'ee na arrabseen jiru maalii fi dhugaa jirtu waan arguuf jechuudha. Warra miidiyaarraa malee warra dhugaa hin beekne warri na arrabsu warri naqeequ. Warra miidiyaarraati malee warri kaayiroo keessa naqeeqeen beeku akkamatti daffartee naqeeqite garuu yaani difratii sun taane akkamatti siifi liqimfame akkamatti sii ta'e kaayiroo keessa teessee jechuudha akkamatti dhugaan ifa jira warri kaayiroo hundi dhugaa beeka kanaaf bara yeroo miidiyaa guutuun yeroo siidunaa jedhina arrabsu warri kaayiroo maaf nan qeeqne maaf nan arrabsine beektu waan dhugaa beekanuuf isin immoo waan bishaan gabatee irraa taataniif garuma ajandaan jiru jettu waan ta'eef sinirra laalu enni garuu daffaariin namni Ameerikaa taa'ee naqeequ akkamitti dhabame qoy inni mini aansanyaal anuu dhufuu hedaa akkam jettaa wii dastuuko wallaahi laaziim jechuudha osoo ati dhufte warabbal kaaba dastuu sinsimadha welcome Sadiq Abdullahi anta waggaa meeqatti join gooteedha waggaa
Qoy ani min yansenyal qoy warra Amerika kun. Isino ma callistan. Sin qofatu qooda dhabem. Qeeqa kiyya keessa. Hanan welcome bareedu. Miskiina to dastu ko akkanitti simadhu sila. Akka itti si affeeru jechuudha. Nyaata aadaa baalee kana jechuudha. Sila iyyaafadhee maaltu keessummaa jaba akka nama qaalii sitti ta'eef maaltu dalagama jedhee jechuudha. Si iyyaafadhee deemee gaafadhee akkaataatti hojjetanullee baree wajjadhee jechuudha. Kabajaan si affeera sila mana kiyyatti. Kabajaan ka kaameeraan tokko hin jirre kan nam tokko hin jirre. Qophaa keenya jechuudha. Si affeeree warri Amerikaa nama hin qeequ. Qoy maaltu natti hanqata qoy. Dhugaana warri Amerikaa akkamitti narraa callisan. Lana garuu waan biyya guddate jiranuuf jarri sammuun jaraa guddateetu. Sammuun jaraas guddaadha. Biyya guddate namni jiru kun nama hin qeequ maaliif? Baay'ee gobaziidha siiduun jedhanii akka oduun nu gahetti. Nyaata gochuu irratti immoo wallahi tokkoffaadhaan. Nyaata maashaallah tokkoffaadha osoo hin taane yaani namni caala beeku sima jira. Garuu nyaata nan godhaan. Nyaata feete guyyuma tokko nyaata biyya biraayyuu jechuudha guyyuma tokko yoo na agarsiisan achumaan nu jedhaa sirriitti. Baalamoo yaani. Neetworkiin jira saa? Ati ofii hin jajin ka an ofii hin jajine bar maaltu na hanqatee maaltu narraa hanqannaani? Maashaallah anaafis nyaata hojjechuun naaf taati yaa Hanan. Hojiin faranjiitu mataa nu naannessite yeroo nama qeeqnu hin qabnu. Dhugumatti wallahi rabbi isiniif anaafis malee namni isiniif hin argu bar. Gaafa sirraa giiftii qofa darbitan jechuudha. Giiftara kun akkamitti kelee kennee nama biraatiif kennuu dideedhaaf sin qeeqa malee jechuudha. Namni sin qeeqamuu malee qeequudhaaf yeroo hin qabdan wallahi dhuguma. Garuu sin qeeqamutti immoo andeenyaadha bara. Wallahi qeeqamutti immoo namni akka keessan qeeqamu hin jiru. Rabbuma isinitti farade. Rabbumatu isinitti farade. Garuu namni biyya guddate jiru baay'isoo akkuma biyya sanaatti yaadaan. Soban si'aa waan kana. Amma fakkeenyaaf namni Kaayiroo jiru akka Firaa'oonaatti yaada. Guutuun isaa jechuudha. Maaliifi Firaa'oonaan nama badaa nama jallataa ture hin beektanii jechuudha Quraan irrattis. Ani rabbii natti amanaa nama jedhaa turedha. Hin beektuufi uummanni Kaayiroos akkasuma jallata biyya kana dhufe. Kan gaariin illee jechuudha. Gaariin illee dhufe asitti jallata. Uummanni Kaayiroo jechuudha akka Firaa'oonaatti yaada. Kaayiroochuma nama balleessana amanaa namni kun immoo dur gaarii ture bar nama gara laafessa ture gara laafetti turte. Gaafa biyya kana dhufe sammuu namaatti taphachuun anumti kun gaafa jalqaba biyya kana dhufu waan na mudate isinitti hima wallahi laazim gaafa biyya kana dhufu soba miti kun dhugaadha. Nama duraan baay'ee tokko wal jaallannu wal kabajnu hedduutu jiru kan dura koo dhufanii as jiran jechuudha. Jarri mubees dura kiyya dhufanii as jiru. Achiin dhufe mubeen na taqabbalee dhufe gaa. Yeroo dhufu namni nanaaf faqee mana keessatti ashagamee oola mana mubaarakii keessatti hin taqabbalame mubeen mana keessa hin taa'u suuqii wayii qaba yeroo sana suuqitti dhaqee oola. Inni suuqii oola jaartiisa mana rifeensaa mana saaloonii dhalaa beektanii mana rifeensaa isiin achi isa qabdi achi oolti. Qophaa kiyya mucaa daa'ima tokko jira daa'ima isaatii wajjiniin oola mana keessa. Na dabbare ekelee mubeen jedhaan galgala yeroo inni dhufe. Mubee ekelee maaliif hin dhufu? Maaf dhufanii nan dubbisan hundee ani biyyaan dhufeemi baga nagaan dhufte maa dhufanii naan hin jedhanu jedha. Ammas ekelee maaf hin dhuftu jedhaan. Yaa habiibtii naan jedhe biyya kanatti addaa yaa nafsiidha namni jiru ofii jala fiigaa malee namni quba nama qabu hin jiru hundee. Nagarrame bakka. Awuzi bilaa biyya ormaatti namni ati abishaadha ati Itoophiyaawidha jedhee wal gaafata. Wal gaafatee karaa irratti iyyuu ndaa'umii wal dubbisa gammada. Akkamitti namni biyyaa dhufee nama hin jenne maaliif nama hin dubbisne welcome jedhee maaf nama hin simanne jedhee baay'ee tokko hin jedha gaan. Baay'ee tokko nama dinqisiifadhan ture bakka biyyuma akkamii dhufne jedheetan jechuudha. Namni dalagaa hin qabne xaafii gadi naqee lafaa guuru jedhanii hojii dhaabaa kan nama wal ficcisiisaa jiru. Dhugaadha bar wallaahi hojii dhaba. Namni Kaayiroo kun kanaaf hojii hin qabu sa'a 24 laayivii irra teenye jechuudha. Namuma hamannaa kunoo seenaa durii haasofnaa hojii hin qabne hojii qabaanne kun hundi hin jiru. Yaa Rabbi biyya kanaan baasi. Wallaahi garuu waan sin ajaa'ibu keessaa amala kan koo bareeddu sinitti immoo bakka bareeddu jechuudha bakka nirraa of jaalladhu.
ከሐሜት ነፃ ነኝ። nama hadha yoon arge bakkeetti yoon arge amma kaayiroo keessattuu hiriyootaniin qabaami bakkeetti yeroon arge nin dubbisaaniin kolfaanin xabadhaa bakka sanatti wajjiniin faafaa jedhee kolfeetiin mana kan koo gala dagadheeraan sana booda waan achitti taa'ameyyuu dagadheeraan yaadadhu jiruu kan koo noofa bakka bilbilaa wajjin mee namuma biyya kana keessa jiru dawwalaa gaafadhaa barbaaddan wallahi laazim ijoollee natti siqxan jibbaan qobaadha garuu nama jibbitu dhugaasaan jibbitu mee gaafadhu waa'ee kiyya nama hamatti siiduun bilbilaan illee nama hamatti ምናምን ጓደኛ ሲምባይሷ ጓደኛ እንደ ነማቱን ጃለዳኒን ከበጃ ገሩ ህሪያ ሲምባይሱ ህሪያ ዳውጅዲን ሰወል አከና አፈርሰኒ ሀደ ወሊ ወጅኒን በሸነነሜ ኮልፈሜ ኛተሜ ዱገሜ ሚስጥርሜ ቀጎደሜ ሚስጥርሜ ቀ ሀሳሜከ ጋፈም ሞዴ መኒ ወልብራ ደመኒሞ ደቂቃሽን እንደ ሙባል ነምኒሱን ሲብራ ከኤ ሽንት ቤቲ ሲና ይልኩን ለከሲን ተፈተ ኢላ ما يفكر بدي يقول